Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hordoftoota sagantaa BBC Afaan Oromoo har'aatiin daangaan Itiyoo Eertiraa karaa Humaraa fi Omhaajar wal quunnamsiisu har'a banamu. Gaaffii fi deebii bara mootummaa ce'umsaa ministeera barnootaa Itoophiyaa akka turan obbo Ibsaa Guutamaa waliin taasifne. Dhugaadhaa jirri kun dhuguma Itoophiyaadha. Oromoon fa'aan Anyawaaq fa'aa kun yamma dhuguma Itoophiyaadhaa kan jedhu gaaffii kaasuudha. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisee tapha kollee irratti waan qopheeffannee qabna. Jirma qilleessan erga muratee booda hin goggogfata. Inni qoraa kan danda'e aararra godhata akka jabaatu jecha. Mil'uu miidiyaalee hawaasaas qabanneerra oduu gaggabaabaa idilee addunyaaf ammoo firaafoolii dhugaasaa qophoofteetti saganticha qopheessuun Galaanaa Balaay isiniif dhiyeessuun ammoo Anzaala Lamtaaddisaa daqiiqota 15 isin waliin turtii taasifna nu waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad fi Pireezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afewerqii daangaa Itiyoo Eertiraa karaa Humaraa fi Omhaajar wal quunnamsiisu bananiiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa sirna baninsaa kanarratti argamuun mormii kaaseera. Galaanaa Balaay dabalee isinitti. Pireezidaantii itti aanaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo sirna baninsaa daangaa kanarratti argamaniiru. Daangaa Omhaajar Seetiit Humaraa walitti dhufeenya uummattoota biyyoota lameenii akka cimsuu fi gara fuulduraattis daldala daangaa ce'u ni cimsaa jechuun waajjirri ministeera muummee fuula Tiwiitaraa fi Feesbuukii isaarratti maxxanseera. Jiraataan naannoo Humaraa dubbifne banamuu daangaa biyyoota lameenii bakka kanaan miira isaanitti dhaga'amee fi haala jiru akkasiin ibsan. Baay'ee namatti tola. Uummatni Omhaajarii fi Seetiit Humaraa haala nama gammachiisuun wal arganiiru. Walitti makamanii gammachuu isaanii ibsaa jiru. Humna waraanaa Eertiraa kanneen uffannaa qaamolee seera eegsisanii uffatan hedduutu jira. Ganamaa jalqabnee isaan eegaa turre. Gammachuudhaan isaan simachaa jirra. Kanaan duras bara haaraa Itoophiyaa sababeeffachuun ministeerri muummee Abiy Ahimad fi pireezidaantii Isaayyaas Afewerqiin daangaa Itiyoo Eertiraa gama Zaalambassaaf Sanaafee waggoota 20 oliif cufamee ture ifatti bananii turan. Haa ta'u malee torban lamaan dura sababa ifatti aangawoonni mootummaa lameenii addan baafneen hayyama mootummaa federaalaa imaltoota hin qabneef daangaa ce'uun dhorkamuu bulchaan aanaa Guloomeedaa BBC'tti himanii turan. Sirna baniinsaa daangaa alanaan ulaan Zaalambassaa cufamee kan matammaa kun banamuun gaaffii itti uumuu jiraattonni ni dubbifne himaniiru. Gaaffiiwwan eenyummaa fi daangaa sababeeffachuun mootummoota naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti wal gaarreeffannaan jiraachuu bu'uureffachuunis hirmaattonni sirna kanaa pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo sirna kanarratti argamuu isaanii balaaleffataniiru. Gama daangaa Eertiraa Omhaajariin qondaaltonni mootummoota lameenii daangicha bananii gara Seetiit Humaraa mormii dhalatirraa ka'e akka hin ceenes jiraattonni nutti himaniiru. Dheekkamsi kan ka'e daangaan Omhaajar Humaraa obbo Gadduun banamuu hin qabu kan jedhudha. Isaanin banamuu hin qabu kan jedhu hiriirri mormii guddaan ka'ee waan tureef aangawoonni gamanatti darbuu osoo hin danda'in deebi'aniiru. Gabaasaa Galaanaa Balaay kan dhageenye. Obbo Ibsaa Guutamaa yeroo mootummaa ce'umsaatti ministeera barnootaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Tibbana waggoota 25 booda gara biyyaatti galaniiru. Riippoortarri keenya Bizuwarq Olaanaa Finfinneetti argee dubbiseera. Dhalootni federaalaa dhaloota qubeef bakka gadhiisuu qaba dhimma jedhaniin eegalu. Aadaa Oromootti aadaa gadaatti jechuudha. Uummatni Oromoo iddoo hedduutti hiramee jira hawaasii jechuudha. Hawaasii waggaa 8 akkasitti buufama. Waggaa 8 tokko keessa kan jiru hiriyaadha jedhama. Hiriyaan suni ol siqaa yoo deemu inni ol jiru iddoo gadhiisee fi deemuutu irra jira. Akkasitti deemeetu raabaa doorii ga'ee raabaa doorii irraa lubatti yoo darbu lubi gadhiisee bahuutu irra jira. Kana malee iddoon hin jiru. Yoo akkas ta'e malee inni ukkaamama inni godaa akka volkaanoo wal nyaataa jira jala jechuudha. Gaaf tokko gaafa dhawee hundumtuu hin bada. Kanaaf nuti warri dhaloota fidalaa warra barannee jechuudha. Duubatti deebinee yeroo gorsinu yookiin yeroo aara galfannudha. Ministeera barnootaa Itoophiyaa hooggantanii turtanii hammamiif hooggantan maal yaadattu yeroo? Waggaa tokko. Kan hin ture waggaa tokko kana keessa kan nu goone bara sattaanu manni barumsaa Oromiyaa keessa jiru hundumtuu afaan Oromootiin barumsa jalqabuudha.
Kanaafi textbooks barnoota qopheessuun nurra ture. Yeroo gabaabduu keessatti kan qopheessine sana ji'a 3-4 caalu kan nutti fudhate maaliif warri projektii kanaafi hundirmataan beekote Oromoo keessaa barsiisoti. Utuu mootummaan hin jigin hojii keenya bakka geenye printii goonee distribuutii goonee isa booddee banne. Yeroo sirna Haile Sillaasee keessa walaloo Itoophiyaa maannoo jedhu barreessanii turtan namni baay'een isaanii yaadata. Maal ergaan walaloo sanii? Gartee nuyi sana ijoolleedha warraaqsa dargaggoo addunyaa keessa jirra. Yoo ilaallu naannaan keenya cunqursaatu baay'ataa sabii tokko saba biraa irratti tuulamee inni kaan tuffatamee jira. Kanaafi akkasitti deemuun hin danda'amu. Itoophiyaawi jedhu dhugaadhaa jarri kun dhuguma Itoophiyaadha. Oromoon fa'aan Anyawaaq fa'aa kun amma dhuguma Itoophiyaadhaa kan jedhu gaaffii kaasuudha. Gaaffii kaasanii gaaffii sanaa fi deebiin argamuutu irra jira kan jedhudha. Deebii walaloo sana argattanii? Ani ofii kootii yommuu sanayyuu beeka argadheera yeroo sanayyuu eenyu akka ta'e garuu amma yoonaa namni deebii sanaa fi kenneen jiru. Abaa'oon akka paartiitti qofa waan ilaalamu miti uummata Oromootii fi paartiidha waliyyuu waan jedhan jiru. Waan kana ana gaafachuun deebisaa wallaaltu natti fakkaata. Maaliif abaa'oodhaan jireenyi koos amma dhumaattis abaa'oodhaan. Abaa'oon meeqa abaa'oon sana ta'u abbaan barbaadee ciratee fudhatee achi deemee asa deemu abaa'oon tokkicha anaaf mataa keessa kan jiru mataa koo keessa kan jiru isa lafa jiru miti inni lafa jiru baay'eedha kunis ankootii jedhee kan maqaatti boggaafate baay'eedha garuu ijoollee baay'eetti wareege Oromoo waggaa 50 darban wareegama guddaadha kan bahe. Beekota keenya meeqa dhabne jaalawwan koo warra maqaadhaan beeku ana malee kana fe'uu jiraatu natti hin fakkaatu. Kana yoo ilaaltu ayyaana Oromoo keessaa tokko hin fudhadha. Qeen abaa'oodhaan hin miidhamne tokkollee hin jiru. Kutaa lammaffaadhaan turtii mana hidhaa Itoophiyaa fi obboleen Coolataa isaan hiiksisuuf dhaqanii hidhamu akkasumas qabxiilee jajjaboo hafaniif bor galgala walitti deebina. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraatii isiniitiif darbaa jirudha. Amma yerootti oduulee gaggabaaboo dhageenyu irra geenyee jira. Firaafoolii dhugaasaa qophoofteetti. Yaalii mootummaa fonqolchuuf har'a Gaaboonitti taasifameen miseensonni waraanaa mootummaa kana keessatti hirmaatan 2 ajjeefamuu isaanii waajjirri pireezidaantii biyyattii gabaaseera. Yaalii fonqolchaa kanas akka balaaleffatu gamtaan Afrikaa beeksiseera. Hoogganaan poolisii godaansaa Taayilaand shamarree Saawudii maatii ishee baqattee buufata xiyyaaraa Baankookitti hafte sababa nageenya isheef gara biyya isheetti hin deebisnu jedhe. Shamarreen kun sababa amantaa Islaamaa dhiisteef maatiin koo na ajjeesu jettee akka sodaattu ibsiteetti. Cabbii cimaa sanbataa fi dilbata gaarreen wal qabatu Awurooppaa Alps irratti bu'een yoo xiqqaate namoonni 7 du'aniiru. Lubbuu baraartonni gaarreenii ammayyuu namoota badan akka barbaadutti akka jiran beeksisaniiru. Abbaan taayitaa Paalestaan hojjettoota isaa buufata daangaa raafaa kan Gaazaa fi Gibxii wal qunnamsiisu keessaa baasuun bakka ce'umsa naannichaa isa guddaa cufeera. Kunis sababa himannaa gartuun hidhataa Hamaas hojjettoota abbaa taayitaa Paalestaan gidirsaa fi hidhaa jira jedhuuni. Lammiileen Ameerikaa loltoota gartuu IS Siiriyaa ta'an 2 booji'amuu isaanii mootummaa Ameerikaan kan deeggaraman hidhattoonni Siiriyaa beeksisaniiru. Sochiin Dimokiraatawaa Siiriyaa dilbata lola irratti Houston Texas irraa kan ta'e Christopher Clarkii fi Zaid Abed Al-Hamidiin boojineerraa jedhu. Kaaba baha Afgaanistaanitti holqi warqee itti baasan jigee namoonni 30 du'uu isaanii aangaa'onni dubbatan. Yeroo balaan kun dhaqqabetti jiraattonni naannichaa birmachuun hojjettoota 13 oolchuu danda'uu isaanii hoogganaan bulchiisa Kooyinistaan dubbateera. Abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Venezuelaa Kristaan Zerpaa pireezidaantiin biyyattii Nikolaas Maaduroo marsaa lammaffaaf aangoorra turuu isaa mormuun gara Ameerikaatti baqateera. Manni murtii waliigalaa garuu obbo Zerpaa himannaa qoccollaa saalaa baqachaa jira jechuun deebii laateera. Oduun har'aaf qabadhe kan mazalala. Galatoomii Firaafoolii.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraatii isiniitiif darbaa jirudha. Amma yerootti odeeffannoowwan miidiyaalee hawaasaa midhannu irra geenyeeti kan jiru dabareen kan Hamza Hussein. Galatoomi Jalaalam gamanumaan baga ayyaana qillee geessee siin jechuun barbaada. Olatis baga geesse baga waliin geenye. Maaliifi namoonni hiriyoota isaaniitiif ergaa baga geessee qoqqoodaa jiru ani immoo asumaan siif erga dheetanii. Kun baay'inaan fuula feesbuukii namootaa irratti ni argama baga geessanii baga ayyaana qillee geessan jedhanii nyaata garagaraa barreeffamoota babbareedoo garagaraa waliif ergaa jiru. Warri fagoo jiran immoo nyaatawwan kanaan dura suuraa kakkaasanis kan qoodaa jiran jiru. Yaadannoodhaaf jiru. Kanaan wal qabatee lukkuutti kan qoosame tokkon argee lukkuu baay'ee mukarra jirtu tokko mukarra eenyutu akka kaa'e rabba beeku gaambeennu mukarra naqanii lukkuu baay'ee isaanii hamma ayyaanni kun darbutti nuti lukkuu miti nuti allaattiidha. jedhanii yeroo isaan dubbatan barreeffamaa irratti barreessanii fuula feesbuukii irratti baay'ee waliif qoodaa jiru. Kan biraan baay'inaan qoodamaa kan oole har'a daandiin Humaraa gara Eertiraatti ce'u kan duraan cufamee ture banamuusaa ministeerri muummee garas imalanii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi pirezidaantii naannoo Amaaraa Gadduu Andaargaachoo ministeera muummee Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon fa'aa waliin ta'anii suura ka'anii fa'aa suura isaanii baay'inaan fuula feesbuukii irratti maxxansaa jiru. Ayyaana har'aa wajjin wal qabatee kantiibaan magaalaa Finfinnee namoota karaarra jiraatan waliin yeroo inni ayyaaneffatu daa'imman kanaa yeroo inni nyaata dhiyeessu fa'aa waliin yeroo inni kabaju namoonni suura kaasanii fuula feesbuuk irratti maxxansaa jiru kanneentu turan. Galatooma Hamza. Galatoomatis. Ayyaanni qillee Itoophiyaa keessatti sirnoota garaa garaan kabajamaa ooleera. Waa'illi keenya Bizuu Warqee Olaanaa godina Shawaa Kaabaatti haala ayyaanichi itti kabajamu irratti karaa bilbilaa dubbiseetiin ture. Tole galatoomii amma kanan argamu godina Shawaa Kaabaa Kuyyuutti ayyaanni qillee bakka kanatti tapha qilleetiin kan kabajamaa jiru. Har'a waaree boodaa qabanii namoonni hedduun iddoo tokkotti wal ga'aniiti tapha kana kan taphatanii. Tapha kana keessatti namoonni gurguddoon illee jiru, qeerroon jiru. Kana alattis ijoolleen xixiqqaan waggaa 15 gadi immoo kophaatti kan taphachaa jirani. Taphni kun hedduu hawwataadha. Namoonni itti gammadaniiti taphachaa kan jirani. Fuulli namoota kanarraas egaa gammachuu guddaatu mul'ata. Namoota kanneen akkamittiin taphatamaa seerri isaa maali jedhee gaafadheetiin jira kunooti. Qilleen ga'uudhaaf torbee lamaa fi akka soggaafu namni uleen akka itti qallalu ulee murataa jirma jechuudha. Jirma qillee san erga murate booda hin goggogfataa inni hin qooraa kan danda'e aararra godhataa akka jabaatu jechaadha. Guyyaan qillee gaafa ga'u abbootiin goggaa sangaa qalatan bakka sangaa sanitti gara adda addaati jira waan ta'eef bakka tokkotti hin qalatanii ulee san bakka sangaan qalamu sanitti dhiiga tuqsiifatu. Maaliif kuni aadaansaa sangaa jechuun dhiigsaniiru abbootiin itti eebbifatanitti qalatanii waggaa qillee taphatan san akka namni rukutamee hin dhiigne jechuudha. Erga akkas godhan booda yeroon isaa waggaa ga'u fidanii dhufanii ulee lafa kaa'u. Lafa kaa'u namni walitti makameetuma taa'a. Isa booda hin filatu daanyaa filatanii ulee waliin manshee adda hiraa erga adda hiree booda abbaan ulee adda beekama jechaadha. Abbaan ulee erga adda beekame booda sunis gama ta'a sunis gamana ta'a gamaaf gamanaan eebbifatu jechaadha. Bageeta Abbabaan jedhama. Maal ta'e waggaa waggaadhaan qilleen kan dhufu waggaa kan dhaama kiyya wajjin taphachuudhaan faaratti waan itti gammaduuf.